Anke godhe tureen saaruus irratti. Namni ni beeka isa kana inni sodaatan fuudhu saniif. Akka fuune beekaniif dura baran beekta. Kanasiitu itti gaafatamu saayiba keeti. Gaafoo toppika keenya irratti deebinaa dhugaa namni takka beekta badiisaatu gafi beeke wanni hundi xumurame. Namni keenya ni beekta ajandaa barbaada waan harka kanarratti wal gorfachuunis oduma jiruuti waan takka iji harkatan sanirra waa hedduu balleeysan beekte waa hedduu balleeysan kana keessa waan namni kun gaariis ni dalagaa niis ni dogongora malaayikaa miti ilma namaati ilma namaa ni tolchaasi ni balleeysaasi haa ta'u garuu namni kun yoo badii gartee bikkanni badiitti qabu badiinsa akkana jaanii wal gorsanii gartee badiirraa wal qabu bareedaadha. Haariya badii tanarratti ammaas badii biraa walii dhaan nama kanaas aarsanii namni kun akka waan biraatis deebi'ee waan inni jeesaniis waraabbatanii haariyan maxxansanii hedduu wal miidhuu fedha namni keenya kun waan maaliif akkanaan beeku. Haa ta'u dhugaadha. Frankiin ni dalagamaa ni hojjetamaa miidiyaa akka hawaasa biraattis ni dalagamaa garuu ammoo haa ta'uti Jaafar waan balleesses ni qaba waan balleessa kana garuu fuudhanii miidiyaa irra baasanii kanu beeku kanu beekne jidduu gartee biyya guutuu waliin goorra isa akkana liivillee qoban naqanii haa wajjin garee guruppii ta'anii yoo wanni kun nurraan fakkaatu nuti akkana nama akkanaati jaanii gaa wal gorsanillee bareedaa ture. Ammas gaa inninis dogongoree warri isa wanta godhe saniis dogongora bikka lamaa seenne amma ummata saniis gartee bikka silaa isa gorfattan akkana goote jetteeni haareetti ammas isaanuu dogongora isaanii keessaa baastee haareetti dogongora kanaas sirreessita beekee amma. Akkas. ثم والله بالله يلقى نمبرين من دول لك كورا إذا يوتيوب راي ليوس خاصو باتي بين ديما جت بلتين تنا ما فورا وبلت ونكم قط هذا ضروري يون كيس يعرف سوانتي I think مالك هو فلا لا جرنديكم عادة سفوت حاجة منا جالس كيرون خمار كيرون كررت دين جوان मैं खाली कर दे मैं आइए ना कहो आइए अक्का मी वो Nagaa आज tubuuta gamiin ammoo haji siin jenna sa. वो वाला कि अक्का फेटे नांजेन Gurbaa darbitee ani laal maxxansa keessanis hoggaa isinaa soitan san Qadir mucaan kun dabanarra kaayama naayama Jaafar meeyaa بسم الله الرحمن الرحيم سملهما سمله أمرين تقول لك ملته يا ربي مرادا معه سملهما سمله أمرين تقول لك ملته إلهي مرادا معه إلهيك يا ربي جبا أمة الإسلام واحد جمع مراد قوته موتي عالمها إلهيك يا ربي جبا أمة الإسلام من أساس يامي دبين أبابرة تولتي بيتي أبابرة تولتي أمو بغي سكرينشاتين جرات تلا وانون دادورا ساعو أني هونو مرو فادم بيخا مواز فادم بيخا موازين بالبلة هن كيدا ولي غافدي أبو مچان موازكو مچان كنت وغري ناندا ولي فنانجي سي بالبلة وان خانا يو خاستي وكامي يوتيوبر رايل ليو خاسو باتي اگرتي أكا ديفامتي لايفي قدفتي وغافا أمتا خانا غافتي ركوني كباي جيتي غافتي تولي ديفامني غافنا لايفي سيني وجي سيناني تركين سيري فدا نانجي تولي نجين دايقا لما تروي دي بيتي أبو دي ما خانا سمات دون فادان مرمي راق أبا ملي نمني خومتين جيرو نانجي خونو سكرين شاتي ساتي نمبا سنگر سيسا
أنا دوم بريدة أنا أملا يوتيوبران لكن يوتيوبر تو في مبرلا مرتقوتو خيا أما واني سنوف بتو كرابك الدين تو إرجته نك kanaafuu nuti waliifachuu hin qabnu gonkumaa'u yoo nu namni ni dogoggora akkuma reefu tarobbalisi keenya isa bu'aan jiru. Nagee Jaafar. Hawaasa ilaanutuma afureen kana taanee fitannee bareeda ture. Bareeda bar dura osoo isin hin dhufin osoo nam tokkollee hin dhufin Jaafar salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagaami. Nagaami. Hadiiri fi maruu lengista kana dhageeffadha yoon dogoggore dhiifama naa godhaati. Maash. Jaafaro sibiilee gargaara guutaa kakoonni mukuutoo kiyya meeshaa godha hundi keessaniitu guutaa kadhiifama wajjin sabu'aan kiyyaallee fitannoo feenee sheeriitu nuun barbaachistu akkaan Jaafaro akkasuma nuti sumaan sibiilee wajjaasanii naafsi wajjaasaniitu waan isin jee aboo namoonni wanni kun sirrii isin jiru jiran kun si dogoggorsu jirani ani waanin kuukama kan kee qabuuf wanni kun dogoggora jee yoo sitti hime dogoggora ta'uu isaa kana laaluu qabda malee anaan dogoggora miti naan jechuun qabdu dogoggortee jirta obboleettii ta'e jirta miidiyaa hawaasa irra baastee yuutuuba irra maxxansite tuni qottu laayifii seennee uummata kana dhiifama gaafannaa anaas dubbii tana asirra bishaan dhaabsiisa siin jeemoo siin jenni rabbis guyyaan qiyaamaatis ragaadha. Okay, jettee bareeda. Sa'a ati jettu murteessa. Sa'a sadii. Posti sadii erga postotte booda naan jette. Ega maqaa kiyya tuutee postotte booda erga yuutuuba isaa wanta goona jettee duula yaammatte booda anaatu ammas si dubbise. Habiibii kiyyaan siin jee dhufee laal. Mee kukkuta kana dubbisin si. Asin beeku ture masa duraan takka rabbiin sin raga namni si beeka asillee argee beeku yuutuuba keetillee argee beeku wallahi. Wallahi. Nagadatis. Habiibii kiyyaan jeen. Garuu akki kun gaariidhaa hin jeen dhaqee wal gorfachuu qabna malee akkanumatti fuula fi sooshaal miidiyaa kana gubbatti wal baasuun kun akkamiin jeen siitu akka of ol baasan if godhee naan jee. Amma akkana goone ani maxxansa san gisee maxxansu immediately mucaan kun ijoollee harargee ta'us beekee osoo hin taane eenyummaa isaatis beekee osoo hin taane gaafa yuutuuba san laalu video san nama ofu gizeen arguni ilaale natti dhagahame sammuuti jetti obboleettii xiyya bakka kana fideeti ilaale inde boru jaarsi obboleettii isaa kana fuudhe maal jaan isiidhaan yaata obboleettii fuudhe isaayyoo bahaatti manamaa jettiin natti dhagahameetiin maxxansa xiqqaa san dogoggora don't try at anywhere jeetiin maxxansiyaan gaafa maxxansu sigalee namuu yaalina jechi waan kana jee inni keessaan dhufee na dubbisnaan hayi boona mana beeku ati eekootti waan kana ni xumurraa dhageeffadhu Marwaan katii dhageeffadhu dineen boqotti waan kana wajji xumura laayifii ka seenneeti ijoollee tana si dhaabsisna bishaan itti nainaati isin yuutuubara irratti namni haalan isin beeka malee miidiyaa hawaasa irratti namni haalan isin beeku kottu waliin seenneeti dhaamsisiisna kun afaan hin jeen kanuma. Kaduraa san dura dogoggora ta'us jechuudha. Jalaan awwaachu dide maaliif jennaan posti sadii narra postat eega kana hunda. Isin beeku ture bara obbasanaan Jaafaro wallahi isin beeku bara. Osoo si beekee hoggasuma bara maxxansee ture maal inje aboo tasgabbaa mucaa argannee jirra dubbiseetiin jira qabadheetiin laayif dhufaatiin eegaa jeetiin maxxansee ture bara sii ture jalaa malee kunoo ijoollee asirra jirtu ragaa ni baanii. Ani khayrumatti yaade malee ammeenyaa miti ammaas egaa ati komii tana kaastee dhage maxxansa sanillee kaaseetiin diilee godhe namootan argaa jiru hunda diilee goosisaa turean bakka aadaa badaa waan kana. Maxxansa kaastee jirta. Haati kaaste tokko qofa. Tokko jedhe kaaste deemaa yuutuuba isaa riippoortii godhaa. Seeni duula yaasuuf yeroo sokkana jirtu amma deem seeni ilaali qofa. Yeroo saniitiin baan. Deemaa yuutuuba isaa riippoortii godhaa duula erga yaamte booda. Dhaggeeffadhu Marwaan akkamiin jeebee taasisa amma osoo yuutuuba isaa fidee just like funny jechuudha. Otuu yuutuuba linkii yuutuuba isaa fidee report godhaa isin jee dheeytanii subscribe gootanii miti kolkolo kayinan jee. Akka qoosaatti malee ati report Oromoon report masanuu godhuu si hin qabdi. Ni guddis. Dagaa waan kana ani dila kana keessatti afaan nagayaatiin dilinni akkasitti posti narra maxxanse hunda afaan nagaatiin taasaa ture. Deebii eega kun godhame booda koomantii gama jalaa dhufee hoola gawwa je'ee
namni dura na arrabsu eegale isa. Namni jalqaba poostii kana dhimma kana akkan taanetti hiikkate teekistis akkan taanetti godhee poostii godhe isa. San duratti sa'a sagalittiin poostii godhate halkanirraa haga sa'a sadii dhimma naqeeqaa takka nagar. Poostii isaa booda qeeqni hundi dhufee. Ani eenyurraa hin arge duuba si beeku. Deebi'eetiin mee je'ee ifiifis poosatee ilaala. Eegas booda dubbiin girrisaan garagaltees deebitee na komachee. Ammallee girrisaa jennee uummata arrabsu osoo hin taane akkamtu furmaata dhibeeta dhiifama gaafanneetuma wanni akkana dogoggoroote waan gaarii hojjetan. Laala murti guuto mee maqaan jeeti dubbiin guddattee farreettiin fe'anii jira. Amma wanta kaan isiniin jechuu barbaade Safwaanis footoo miti kaas keessa taa'u. Amma isin lamee walitti dubbatu hin qabdan silaa. Amma badiidha. Dhaggeeffadhu murti guutoo kiyya. Amma nuti isin lameenii miti kooritti araarsu. Ati yoo badii qabaates Jaafar yoo badii qabaates egaa hangana barree keessaan fixanna. Amma wanni nuti godhuu qabnu badii obboleessi keenya akka keeyyattiin baanu yoo dogoggoree deebisanii badii obboleessi keenya hojjete kanaaf hawaasa dhiifama gaafate hawaasineen akka dhiifama godhee fi dubbiin tun asumatti dhaabbattu gochuu xiyyeeffannaan keenya kanaanatti fakkaata. Safwaanii fi isinillee dubbadda asirratti. Egaa akkas ta'e bar jalqabumaa wanni nuti feenu kanuma ture. Ani amma mucaa kana abu ati yuutuubara Jaafar keenya maqaan kan akka baduun fedhu dhimmi kan keenya dhukkubsa sila ta'eef sitti dhufe malee takkaa dhimma namaatiif keessaan dhaqee dubbiseen beeku. Jaaffee kootu ni xumurraatu. San dura immoo isin beekun ture. Rabbii akka nu beekuttiin jaaffee kana takka argeetti isin beeku naaf inni ol garreen beekna. Isin amma ol garreen beeknaa mire. Aboonan beeytu ati naan jee wallahi Jaafaraan sin beeku garuu wal barra rakkoon hin jiru koo hojjaa sun bilbilaan illee deefu. Tole amma dubbii sana akkasi bira kunne Jaafar yoo dhimmu fakkisee jiraadhe yaani naaf inni daangaan qonnu wasanan qonnu rabbi jechaa dhiifama gaafa. Dhugaadha namni ni balleessa gartee Jaafar badii ni balleessa irratti ati gaamma akka itti duratti silaatti himeetiin jiraanne eega poostate naa dhufee jee beeyte eega poostii sadii gadhiise dhufee natti himee jee keessaan haa ta'u namni ni balleessa atis balleessite inninis balleesse numa balleessa namni garuu ammoo fakkeenya gartee hawaasa nuti amma nama fuula sooshaal miidiyaa namni gartee irra jiru kun fuula hawaasaa dura jira daawwitiidha ammaas ni beeyta. Namni hin dogongorre hin jiru ni dogongorra arraan tana isin takkaa jaaffee jidduu itti dhufne nin tolcha jee namni badii seenanii beeytaani. Kana amma wanni godhuu qabnu waan maxxansite san guututti irraa haasa'ate amma karaa kee. Amma laala osoo akkana jirru namni biraa laalee isinitti haamuun bara qaataan kaasee ammaa miti dhiisaa ijoolleen san hin jiru ture bar. Wanni takka feesbuukii jalan jiru waa isanii hakkuma takka duraanis koomantiidha kan inni akkas jiru kun. Koomantii inni suuraa yeroo eegsii kaa'ee godheen ati amma duuba yakka kana badii tanallee hojjettee sila akka shaleettis akka aadattis safuu cabsite kanaan dhiisirra deebi'een haasoo amma waan hin jeessanii nu komata inni waliin jajjannee jechuu kiyyaan ba'an. Malee dhimma dhuunfaa isarraa hin qabu naaf inni wal agarreettis hin beeynu miidiyaanis hojii dubbannee hin beeku feesbuuka isaatti sarraan arge saniyyuu inni keessaan naa barreessinaa hin arge malee beekeetii miti sii galte. Kanaaf amma wanni nuti goonu nama 700 nu daawwataa jira. Namoonni 700 kun ajandaa kana agartee mucaan kun beekumsaan osoo hin taane walaalanis ta'ee dogoggoraan akka ta'etu ta'e viidiyoon kun hojjetame ammoo agartee nama baay'eetu irraa haasaa jira waan ta'eef bishaan itti naqamee akka dhaabu namuu ni barbaadna fedhii keenya. Dhugaadha namni beeyta warri komasaan seennee haasofnee fixachuus wallaalleetii miti nuti waan kana malees kanarra guddaa waan hedduus akkasuma fixachaa turre takkaa beeksisuuf miti asirra ka dhufne kanaafuu isinii sanqa dandeessanitti gaaruma yaada malee jecha hamaa fi gartee hamilee warqoo kanaas dhiitaadha. Haa ta'u amma Jaafar dubbiin akkanaati amma ati gama keetiin amma kaniin siidhaa murtiin haasee jenne. Ijiifuu ati ammaan tana dura waan san irra dhiisuun akka mataa kiyyatti akka yaada kiyyatti hin siima. Takka namaan jaa abbaa ifa rabsaa jettee Oromoon gartee amma waan san eega waan kanarra komiinsi kee takka komentii san cufuu waan sanis firraa haastee kan booda dhiifama balleesse yoo itti atuu fixxe waan kana ni beekta. Wanni ati achirra dhiiste san namni oduu barbaada. Wanni ati achirra dhiiste san
Hamurtii bira jiru yoo murtiin haqallee namni biraa duruun fudhatee lat godhee kuteen jechuudha. Waan kana akmaatu duraan dhaamsuu qabaa waan kana gadhiistee miti gongoraa agartee namni tokko gongoree hin jiru yeroo takka takka gartee oduu balleessee beekee bikka sanitti waan sanuu maxxansu beeytee balleessee oduu beekee gisee dalagu jiru san atis gaawaan bareedaa takka irra waan dachii girgireessu harkeetti gadhiistee bal'aa akkasiiti haa ta'uti amma waan gartee maqaa kana hunda sirra fidee haqi keessaa bahi waan kana ummataas qabeenyus fi kan beeynes haala dandeenyu waan kana haqaa jenneeni ka akkasii waan kana dhaamsina akkana na fakkaatan akka kiyyatti mee isinis gaaje khatiir waan jettu ji'atis maatis jaabaa ittinaan bifne yani amma wanni jiru akkuma teetti san ilmi namaa kun ni dogoggora. Eenyuun ni dogoggora. Yoo immoo har'aan tanaan dogoggora murtii guutoodhaa jala laalee itti qishinaa godhutee rabbiin boru dogoggora kiyya saaxila. Kanaaf yoo immoo ani har'aan tana dogoggora murtii guutoodhaa kaniin gartee sattarutee rabbiin boru dogoggora kiyya sattara. Ilmummaan namaa kun guutuun aalamni ati deemtu kun hundi ambiyoota irraa kaasii dogoggoraa turan. Asirratti Nabi Muusaan gaafa gartee Nabi Khadar jala deemu. Nabi Khadar na jala deemuu dandeessu waa'ee nan siinjuu hin dhageessu na jala hin deeminii jeetee akeekkachiisee ture. Garuu Nabi Khadar Nabi Muusaan numa dubbata gisee hunda. Yaabu ammaas maaliin siin jee numa jaan ogguu afur dogoggora ogguu sadii dogoggoreeti afreessa irratti Nabi Khadariif jala aare jechuudha. Waan silaa barachuu qabu dhiiseeti waan biraatiif leennahu ilmi namaa kun ni dogoggora jechuudha. Eenyummaan waa ta'u. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu hawaasni kun hedduu dubbii tana dhoosuuf barbaada beetee dhooseeti keessatti kana ilaaluu fana. Garuu immoo dubbiin keessa dhoofamtee ilaaluu barbaachisuufi tan barbaachifne isin jirti. Amma waan jechuun waan jechuu qabdanaan illee isin dura taa'ee obboleeyyan kee gurguddaa dura taa'ee jaafaniin akkana ta'e jechuun hin danda'u. Kanaaf mee isin waan jaafar godhuu qabu moo dogoggora san waan akkana akkanaatiif dogoggoree an akkanaan itti fedhee jee reefullee dubbatee ture ammaas haa dubbatee sanboota dhiifama jiru moo akkami? Nama hadii dogoggora jaafar amma nama waan kana hojjetu nama biraankiin firraa laaluusa yeroo hedduu sila biraankiin kana guyyatti shan jaafurni dalee nagartee waa hedduu jira waan firraa laaluu qabdu duraan dursee amantii ilaaltaa nama keessa jiraattu ilaaltaa deebii dura maatuma kee kanaa ilaalta maatumarraa dhalatte kanaa obboleeyyan qabda ilmaana deeranii qabda ilmaana boo qabda kana hunda ilaalta gartee maaliif kana hunda ilaalta wanni sirra dhufu isaan irraas ni dhufa jechuu waan kana firraa eeguu qabda amma akka jaafaritti an amma yaadni isaa karaa takkatti maalittiin fudhee beektaa yoo amma waan kana godhe obboleettii tiyyaa wajjiniin godhe kan namni dilas duula irratti hin qabu beekte akka obboleettii wajji wanta godhe takka amma nama biraa yoo taate namni maal siin jaa intala ajnabii wajji haraam akkamitti waan kana daleeyta siin jaa namni dhalaa biraa dhabdee faa kajoo jira. Obboleettiin isaa obboleettii teenyaa walboo obboleettii teenya ammoo qaanni akka isaattiin baana baramma akka yaada isaatti amma an akkana fakkaatetti yoo obboleettii wajji taate haa xiqqoo dhalaa biraa sanirra irra wayyaa jee yaade akkasuma na fakkaata jaafar. Dhugaadha. Dogongora kana amma kana naqe dogongora osoo hundeessuutti dogongora seenaan. Akkamitti jennaan afaan namaa jalaa hin baha ammaasis akkasuma dogongora rabbii xiyyaatiinis akka walitti himuu fanneen bahaa jeetiin dogongora lamaan kana osoo ofirraa eegu dogongorri kana seenee dogongora kana seenuu yommuu an hin agarre eega possotomee haga galgala kanatti illee hin agarre. Eega murtii guutuu possotee eegas godaanis fuudhee possotee booda uummanni hundi akkamitti akkas garagale. Eegas booda wanta dogongoraa hubadde malee ani ilaa yeroo sanitti dogongoraa hubanne. Dogongoraa deessaatu dogongoraa dhaqe. Wanti takka takka hamtuu takka takka toltu taasisa toltu takka takka hamtuu taasisa. Amma gabaabumatti wanti nuti goonu namoonni nu daawwataa jiran kunis namni yoo suuraa sammattaasee yookaan jecha waa sanirraa waa dubbatee jiru yoo jiraate dhiifamumaa yoo wajjin gartee namni akka nu kaasus kabajaan gaafanna. Inni biraa immoo dubbii tanaas wanta akka qabbaneessaan barbaanna. Ilmi namaa tokko gaafa dogoggore xumurri lolaa araanaa beektaa xumurri badiitilleen dhiifama. Sii galee
kanaaf akka asirratti goolabamuu barbaada halkan kanaan kaanee gaanutilleen isinii wajjin dhufee anillee dhaabosii barbaadan jee kanatti bilbileelleen isudha akkasitti goolabuu barbaanna itti fufa Kadir. Akkasi safwaan dubbadhume. Egaa kanaas dubbiin silattuu heddummaatti farra irratti hin fiin jettee Oromoon finne dubbiin tanuma. Haa ta'u garuu waan takka wallaa wanni isin bira dhaammadhu amma waliin beektan taa'atii isin beeku jettee gamanumaanuu wal dubbatan dirqama gartee nama kana dhugaa waan Oromoo gizee waan afaan Oromootiin dalagamu ni balleessa abbaan fedhe haa ta'u fedhu Jimmaarraa balleessa fedhu Shawaarraa balleessa fedhu Wallaggaarraa balleessa dura gartee dura walitti nama san harkachuu yaaduu qabna nutuma hunda yeruma hunda nama san harkachuu yaaduu qabna sanbooda nama san dubbisnee yoo wanni sawaan irra duulamuu taate nama lama sadii takka nama lamaanillee taatu wal mari'annee akkasitti namni kun gaa takka osoo Oromoo cabsee takka waa'ee diinaa balleesse jaanii ulii gartee tattaaffii godhu akkas irra bareedaa na fakkaata beekte nama kana yoo waliin beeknes halaaluma gartee dafanii wal diruu kanarraa xiqqoo yoo qusannee bareedaadha naannoo kamiyyuu haa jiraatu ilmi namaa gartee akkasitti walitti dhiyaachuu qabaachuu qabna dandeettii gartee karanaan baraarraan tana ati waan akkanaa kana amma nama hedduu komantii keessaan naa barreessa wallaahi kaniin itti galateeffadhu waan akkanaa kana yoo irraa dhiiste waan akkasiisan uummanni kun ammaan tana achirra beesi wanta jiru anis dhugaa namuma komantii irratti gartee keessaan odoon dhufin alassi baasu kana nama aarsaa dhugaadha dura keessaan ni gorta namni yoo kan namatti deddeebi'u taate sanbooda namni dhugaadha ani dafeetiin bara dura armaafis barattu isinuu osoo dhufin osoo isinuu dhagee cufin yaali ammallee dhume gabaabaadha nama dhimma kana dubbatu gizee agarullee miira tasgabbiitiin akka irraa haasofnee dhumee fi akka kaasanillee goosisaa agartee bakka dabeetti namni wal dogoggoraatti wal bira dhaabbataa amma namni tokko dafee dhufeetii waan ajaa'iba isinii ta'u bakka kanatti waan hin dubbatu hin feene kan hin dubbate iskiriinshaatii takkaa jira booda garee isiniif hin erga aboo kadaa'ima baatii maarree gudeede arge kajaartii isaa dura ajjeesee uummanni akka jaartii ajjeesu godhe arge kamaal maal godhe arge ka obboleettii fuudhes arge hoggaa hin nuunjoo maaltu si dhagaamame yaati akka nam takkatti adeero waan fedhanaa jaani arargeedha kajaartii ajjeesee zedduudha san dura balajjeesu wallisootti deengata bakirraa kaatee safwaan achiisa wallisootti gurbaan kajaartii ajjeese achiimi wayii wantiidha. Nuti hanga dandeenyutti Oromummaa eeggannee deemna. Gaafa namni daangaa nuti dabree gartee nu tuttuqee wanta jee firraa hin deebinu nuti siif bira jirra. Garuu ammoo yeruma hundaa nuti Oromummaa teenya jabeeffannee Oromummaa keessatti deemna. Abbaan fedhe yoo kan nuti qotaate firraa gartee hin deebinu deebisaa kan nuuf qabna. Akkuma isaan kutaa isaanii maqaa kaasuu intarneetii nutis kutaa keenya gaara. Oromootis akka argeettis akka amantiittis safuu keenya eeggachaa maqaa keenya eeggachaa waan gaarii hojjechaa waan gaarii dogoggora wal dura dhaabbachaa bakka gaariitti wal bira dhaabbachaa kanaa miti waan ganaa olillee ganaa ka barreessu ogbarruun ka viidiyoo hojjetu ka filmii hojjetu ganaa namni hojjetee bakka galma tokko ka'etti fakkeenyaaf galma tokko waliin nama fiduu jira beektaa. Amma keenyaaf ani Kadir kanas baay'inaan walitti dhiyaannee hin beeku hamtuus teessootuutis fudhadhee osoo hin taane gaafa kam wal agarree gaafa deengada kitaaba Usmaayyoo Muusaa san wal agarree ijaan akkanatti si galee galma akkasiisantu waliif fida ka gartee badhaadhina hin jenne ka kaafaa hin jenne ka abaa hin jenne bakka akkasiisan fa'aa dhufa kanaaf wal qusatu hin gaariidha waan hundatti ammoo dogoggora wal dura dhaabbachuun gaariidha beekatu kun dogoggora eegatee fudhatee bitti dogoggora ittiin amansiisuun. Akkasitti deemaan isiniin jaagaadhaamsa kiyya kanumaa yoo dogoggoree jiraadde obboleessan gaararraa yoo isin gufachiisee jiraadde akka kiyyatti dhiifaman si gaafadha dhuunfaadhaan. Sirra goolabnaa jechuudha. Obboleeyyan keenya kaaniif immoo wanni dhaabu viidiyoos ta'ee suuraalee yookaan immoo yaada dhimma sanii wal qabatu namoonni maxxansanii jiraatan akka nu kaastan kabajaan isin gaafadhaan akka kiyyatti hiriyoonni kiyyaa fi hordoftoonni kiyyalleen isinillee akkasumatti dhaamsa kana itti dhaamaati goolabaan dura. Akkasitti isin lamaan ulii nama biraatiifuu wanta taatanii obboleeyyanii wal quba qabaadhaa rakkoo fi bal'oo jirtu hundatti gartee wajjiin taane bakkuma jirru irraa wal cinaa dhaabbannee rakkoo akkanaallee gartee nama keenya
illee roorroo dhuftuu fi gartee deeggarsa irratti illee waliin hirmaachuu danda'u qabna. Yeroo hunda lolumaan qofa walitti dhufuu hin qabnu. Deeggarsaa fi gartee waan jiraa hundarra wajji jiraachuu qabna. Kun hundi gaa'itiis gammachuma obboleessa keetiif feeta innis gammachuu ta'eefadha. Isaanuma gammachuu dhufne isarra wallollee barla wanni kun isaan ta'uu isaaf karaa irratti walloluu jira. Siis nama beeynu nama waan ጊዜ hojjetus waan sabaa waan akkanaatiin dadhabamnetti hin beekaa nama akkasitti yaadduu miti atiis Jaafar amma bartee jirtaa'uu si'aa fadha. Akkasiiti xumuraadhaa waan postatame haaqamuu qabu waaqii kaan ammoo akka fedhe haa godhu dhiise. Akka fedhe haa godhu kan yuutuubaatiin ammoo waanuma feesbuuka keetirraa kan ni jiraame ammas feesbuuka kan kee linkii namaa wanti namaa